bakki amma nuti irraa haasa'uuf deemnuu fi namni nuti irraa haasa'uuf deemnu osoo haasahin dura hojii waan kana haasa'uu namni waan kana dhageeffatuuf as jala taa'u. Namni waan kana akka namni biroo dhageeffatuuf nama birootiin gahu hundi isaatu warra ajrii ta'uu beekaa. Lammaffaa yeroon keessa jirru yeroo fitnaati. Akhiru zamaan jirra. Balballi fitnaa balbala kallattii hundaan banamee har'a addunyaan guutuun galaana fitnaa keessa jirti. Namni galaana fitnaa kana keessa bahuu danda'u nama doonii ulamaa fi namoota gaggaarii yaabbate qofa. Kun achi keessatti garraqamee salphatee cabee du'a. Wanti nuti irraa haasa'uu deemnu waan yoo rabbii guddicha ardii fi samii uume kan isa duraa fi isa boodallee humaan jirre san ta'e malee ardii tanarraa namni isarra sadarkaa qabu, namni isarra ulfina qabu, namni isarra bareedu, namni isarra urgaahu duniyaa tana gubbaan jirre waa'ee irra caalaa ilma namaa رسول الحق وسيد الخلق محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه إسراد بتشو ديمنا يرو راغرا يرو تتي رسول ربي الرسول قرآن تشيرون يرو أما في أوروبا كي ست أما نمني كينيا قرآن تو تعلمون نبي محمد تعالى قافيس قافدا قرآن مو نبي محمد تعالى أستاذ عمر الفاروق نعم قرآن مو نبي محمد تعالى قرآن ربي تجعل قرآن ربي تجعل لا شك فيه شك ما انقب قروا يرو نعم قرآن ربي قبط بك الدداتي بدت كباني قبل يرو بك الدداتي اتشراني بالليسن نمني كينيا وايد إما قرآناتي بك انقبو هدو وانس أجب كس يرو أماتي دولي هاروت تلفاكي مجادن قدم فياق أباتشو سالي إمبيكو تارينا فياق أبو ربي تركسي ربي تو فتني ربي سلي إراه حجاب سن إراه كاسي dhugaa inni mormee arrabsu san rabbiin itti garsiise dhuguma san itti garsiisuudhaan rabbi isarraa haa kafalu malee abaaruu fi xiqqeessuu fi arrabsuun laysa min ash-shari'aa amantii keenyaa miti. Abbaa fedhe maan taane rabbitu aayaa qur'aana keessaa iddoo itti godhee warra amantaa biroo arrabsuu rabbitu nu dhorke. Walaa tasubbu alladhiina yad'uuna min duunihi qur'aanni ilaa qiyaami saa'atti ka qara'amu warroota waan rabbi malee jiru gara birootii kadhatan hin arrabsinaa ka jedhe rabbuma guddaa nuti itti amannu ka isaaf dallannu santu nu dhorke. نعم Bu'aan arrabaa takkaa duniyaa kana gubbatti arrabni bu'aa fideen beeku. Abbaa fedhe ta'e takkaa rasuula rabbii nama arrabsuutti seenaan barreesseen beeku. Takkaa nabi Muhammadii kaafira arrabsu. Takkaa nabi Muhammadii kaafira xiqqeessu. Haqa isaaniitiin waan jarri dalagan sani isaanii deebisuu keessatti dhugaadha. Suni rabbiilleen hin dalaga warra kaydii nama dalagu rabbiillee kaydii jira fakkaatudha yeroo jarri karaa saniin dhufan garuu lafaa ka'anii takkaa nama arrabsuu fi takkaa nama xiqqeessuun zalalli khata'ani dogongorri mucucni atantarri kun takkaa nabi Muhammad irraa galmaa hin beeku. لم يكن Namni رسول keenya الله صلى yeroo الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا mutafaxishan hadiisa Aayishaan gabaafte rasuula rabbii irraa alayhi salaatu wassalaam jechi baalagee jechi tokkattuun jechi qalbii nama dha'u hamilee nama cabsu takkaa nabi Muhammad afaanii baheen beeku. Yeroo nabi Muhammadii tumsinu yeroo nabi Muhammad irraa dallannu dhugaadha dallanuun rasuula rabbiitu ragaa ba'ee ummanni gara boodaa dhufu warri jaalala cimaa naa qabu warra gara boodaa dhufu jedhee garuu jaalalli kuni tiktook irratti viidiyoo irratti waraabuu qofa moo duubaan ka salaata quba hin qabne ka ibaadaa quba tokko hin qabne ka sunnaa isaaniitiin jiraataa hin jirre salawaata qofaan feesbuuka guutuu fi tiktookiin guutuu qofa moo jaalalli dhugaa isa kamii summata duree biraati guyyaa biraa irraa haasofna garuu jidduu kanatti jecha imaamu Ahmad jedhe tokko dubbachuun barbaada. سيأتي على الناس زمان يصلون على النبي ولا يصلون لله. الله أكبر إمام أحمد جتكم جتهدون أجائب سيأتي على الناس زمن تكو هنا فجر نفو مالي زمن نمني صلوات أبوس قروك صلاة قبن قبل صلوات أبوس قجر فيسبوك نكون لقى صلوات أبوسون خير لا فامتي هجي لا فامتي هجي جنتنا ما قالش صلوات أبوسون إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك لرسول ربي. الدنيا تنقب نمني ما صداد الدنيا تنرى نمني إنك ما في يادا في ركو صداد آكرت نمني عذاب صداد نمني صلوات بوسو
cinqaa har'a ardii gubbatti nama rakkisu jalaallee najaa ba'a. Adaaba guyyaa qiyaamaa nama rakkisu san irraallee najaa ba'a ka jedhe rasuula rabbii. Salawaanni karaa gabaabatti addunyaa akiraa si milkeessa jechuudha. Salawaanni rasuula rabbii irratti buftu. Garuu bakka salaanni hin jirretti salaanni lakkoofsa tokko. Akka fakkeenya lakkoofsa tokko gootan. Namni salaanni lakkoofsa tokko herreega sii kaha lakkoofsa tokko barreessitee zeeroo tokko dabalte meeqa ta'a? 10 ta'a. Zeeroo biroo dabalte 100 ta'a. Akkasuma deemee miliyoona biliyoona tiriliyoona kwaadriliyoona akkasi deema lakkoofsa firee zeeroo 150 addunyaan jettu sani akkasi deema. Garuu lakkoofsuma tokko kana yoo biraati kaafte maal ta'a? Zeeroon sunniin? Herrega keessan galu. Herrega keessan galu. Bakka salaanni hin jirretti salawaanni hin jiru. Bakka salaanni hin jirretti wanni ibaadaa jedhamu salaataa gaditti herregama. رسول ربي الفرق بيننا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. زمني توكو زمني نمني صلوات بايسو كصلاة قبان قمني رفو مالينا فو إمام أحمد جدت دنياتنا بايتي جعل لي رسول ربي عليه الصلاة والسلام صلوات قيا جمعاتمو يرو مرسولي تقمن فداكا نشيدا جل أفرت سنة داكا سنة رسول الله أسين داكا أبساء أسين نشيدا فداكا الآن أفبريت شو نمو yeroo rasuula rabbii addunyaan arrabsitu eegganne waa'ee isaanii dubbachuu siiraa isaanii seenaa isaanii barachuudhamoo rasuula rabbiiti tumsuu jechuun ma'anaan isaa kam yoomi akkamitti eegalama maaliin ta'ama hin barre hedduun namaa kanatti aansee waan an dubbachuu barbaadu haga namoonni dhufanii fi namni dhufellee nama guddaadha waan an dubbachuu barbaadu imaam ibnu Taymiyyah rahmatullahi alayhi namni ibnu Taymiyyaan beeynan jiru ummata Muhammad keessa namni amma jiru jechuudha. ibnu Taymiyyaan caalima guddaa ummata Muhammad hatta ibnu Uthayminii rahimahullah seenaa isaa wayta dubbatu sahabotaa fi taabi'ootaa as nama hanga isaa ilmii qara'e duniyaa tanarratti hin agarre jedhan hatta ilmiin ibnu Taymiyyaa min karaamaati al-awliyaa kennama rabbi of biraa isaa kenne malee ilmi namni kitaaba qofa dubbisuun argatu sanii miti jedhan ulamaa'ani rabbi dandeettii addaa isaa kennachuu ibnu Taymiyyaa. Ibnu Taymiyyaan wanti inni beekamuun warra shirkii caccabsuu fi warra bid'aa bulleessuudhaan beekama. Ibnu Taymiyyaan hojiin isaa guddaan wanni isa adda godhu ummata Muhammad keessa. Karaa gabaabatti nama budaa bid'aa qabu beekuu yoo barbaadde qorsa Ibnu Taymiyyaa jedhamu itti aarsita. Achumaan mataa hargufa nama nagaa qabuuf nagaa hin qabne aqiidaan isaa. Baruu yoo barbaadde Ibnu Taymiyyaa biratti yoo dubbattu ibiddatti qabata. Beekamaadha kun. Ibnu Taymiyyaa kitaaba tokko barreessee sababni inni kitaaba san barreesseef illee tumamee kitaaba nu barreesse gaafsan. Tumanii hidhaa seenee namaa wallolee sababa san kitaaba tokko nu barreesse baga tumamee jedhee eega kitaaba san nu barreesse. Namticha tokkotu warra amantaa kiristaanaati. Amantaa kiristaanaa yoo jennu amantaa tokko tuquufi miti. Namu amantaa wahii uffatee namni adaba hin qabne jira. Kiristaana keessa taa'ee ka maqaa kiristaanaa balleessu jira. Islaama keessa taa'ee maqaa islaamaa ka balleessu jira. Kitaaba feeti addunyaa tanarraa yoo dubbattu amantiin kun amantii kaan haa balleessu amantii kaan haa xiqqeessu maqaa nama kaanii haa arrabsu ka jedhu amantiin maan tokko duniyaa kanarra hin jiru yoo jiraate haa fidu hin jiru. Namtichatu warra kiristaanaa keessaa Nabi Muhammadiin arrabse gadaa Ibnu Taymiyyaa. Ibnu Taymiyyaa namtichatti bahanii morman osoo wal mormu jiran namtichi itti utaalee ammas rasuula rabbii arrabse isaan fuulduratti. Ibnu Taymiyyaa fi namtichi walitti bu'an. Namni naannoo keessaa sagalee jara lamaanii ka jarri walirratti sagalee ol fuudhan dhagahee ganda hundaa bahee dhufe uummanni. Yeroo uummanni ganda hundaa baqatee fiigaa dhufu Ibnu Taymiyyaan namtichaa wajjin wal dhahanii jiran. Boodara shorxaan dhuftee yeroo sanitti fuudhanii mana poolisaa mana hidhaa fidanii mana hidhaa keessatti gaafiin dhihaatee fi Ibnu Taymiyyaan ariifatanii namticharratti deebii deebisuudhaan murtiileen isaan irratti godhamee hatta warri seenaa garee itti dubbatu gaafsan Ibnu Taymiyyaan ni tumaman. Erga achii bayanii garuu Ibnu Taymiyyaan rahmatullahi alayhi taatee sanirraa kitaaba seena qabeessa tokko nu barreessanii kitaabni As-Saarimul Matluul Alaa Shaatimi Rasuul. As-Saarim jechuun maqaa sayfiiti. Sayfiin guraadee amma ka sayfii billawa addunyaan dur seenaa keessa itti lolaa turte san Saarim jedhanii maqaa 100 qabdi sayfiin araba biratti. Saarimul Masluul sayfii gadi luqqifame nama rasuula rabbii arrabsirratti jedha. Kitaaba san keessatti wanti ulamaa'ni islaamaa itti walii galan ulamaa'ni qaaxibatan ulamaa'ni duriitiif ulamaa'ni haga har'aatti itti walii galan
namni tokko yoo rasuula rabbii arrabse sallallahu alayhi wasallam arraba nama sanii fuudhanii facaasuun arraba nama sanii fuudhanii barreessuun arraba nama sanii fuudhanii viidiyoo gargaraa irratti hojjetanii deebiidhaafis ta'e isa deebisuufis ta'e arrabsuufis ta'e raddii irratti kennuufis ta'e haraamaa jedhamu lamaan. Raddii irratti kennuun deebii irratti kennuun haraama jechuutti hin jiran. Viidiyoo yookiin jecha nama sanii ebalu akkana jedhanii rasuula rabbii arrabse jedhee arraba namni biroo nabi Muhammadin arrabse fuudhee ajandaa godhee arraba san marraa sadi iddoo afuritti iddoo shanitti irra deebi'ee dubbachuun haraama jedhamu lama. Maaliif jennaan yoo namni tokko fakkeenyaa si arrabse maral faaruuq dhufee namni tokko ebalu jazbaa siin jedhee yoo sin jedhe anillee marraa lammaffaa akka si arrabsaa jiru beeki. Jazbaa san namni jedhaa jiru as taa'ee nama sanirraa bakka bu'ee ana sitti illee haa himulle. Xiqqeenya san fuudhee karaabsa eenyu? Salphina san kan fuudhee raabsaa jiru eenyu? Anaami. Kanaafuu viidiyoo nama tokko irratti hojjetu namni kenna miiraan aariin dallansuun osoo hin ta'in ilmi irratti hojjetuun ilmiidhaa fi ragaa irratti deemuun barbaachisaadhaaf jedha. Karaa gabaabatti dubbii dhimma waa'ee rasuula rabbiitiin wal qabatu alayhi salaatu wassalaam ajandaa yerootti ka'u namni rasuula rabbii arrabsu sun kaayyoon isaa karoorri isaa ummata islaamaa garaa madeessee namni viidiyoo isaa asii achi hafarsee suuraa isaa asii achitti maxxansee beekamtii argatee gadi ba'uu barbaada. Hojiin isaa guddaan kaayyoon isaa guddaan beekamtii horatudha. Booda mana beekamtii nuti kennineef san keessaan dhukkuba isaa summii isaa ka bukeessee qamashee qabu san achi keessaan ummatatti gadi naquufi. Kaayyoon isaa beekamuufi. Gaafa nuti viidiyoo isaa asii achi hafarsinee asii achi gangalchinee bakka hundaa walii geenye kaayyoon karoorri isaa kiyyoon isaa fiixa baheefi jira. Kuni dogongora guddaadha. Viidiyoo nama tokko inni rasuula rabbi arrabse fuutanii maxxansina. Zim jedha achitti afaan irraa qabadhaatiin deebii qofa isaa kenna. Nama rasuula rabbi arrabse maaltu deebiftu arrabaa miti xiqqeennaa miti ilmiidhaan deebiftaa yoo inni jecha ohii jedheen jechi sun dhugaamoo dhugaa miti waan jedhu hadiisa rasuula rabbi irraa Qura'aan irraa fuutee dhiyeessitaaf jechuun barbaada. Sagantaa keenyatti haaseennu karaa gabaabatti. Qabxii amma dhumarratti kan isaan irratti haqiiqatti dhugaadha. Hadiisi tokko yaada rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu man la'ana waalidayhi jedhanii nama haadha abbaa ofii abaare rabbiin isa haa abaaruu jedhanis rasuulli dubbannaan gadaa sanitti gaa namni haadha ofii abaaruu kana abbaa ofii abaaruu kana waan hin jirre akka waan aadaa hin jirre baheeti maa yaa ergamaa rabbi ayasubbu rajulu waalidayhi jedhe maa sila namni haadha abbaa ofii ni arrabsa jennaan دايركتي هن الرب سجل الرسول صلى الله عليه وسلم يسب هذا والد نم نكوني هذا نما سني الرب ساجد سني اللي مال قدا هذا نما كان الرب يعني مالت يا ست أما دايركتي وني نم نكوني هذا وفيه الرب سن هذا نما الرب سبيك هذا نما توك سبب إني هذا نما توك سنين سبب إني أبا نما توك سنين نم سوي اللي ميرا كيس سينه أتلا يا بدك أبا كنا يا بدك هذا كنا جدامي hojiin nuti hedduun illee hedduu yeroo hedduu rasuula rabbii irraa deebisuu yaadne garuu waan akkasiisan fakkaata. Akkuma amma jedhame viidiyoo garii inni argaa duwiitii irratti godhan jecha nama rasuula rabbii arrabsuu tokko Muhammad jechuun nama akkanaati jedhee yeroo inni sakandii 10 irraa muranii achi booda nashiidaa tokko irratti galchanii fidaaka abii ummii jedhan. Jecha san ammoo maaliif waraabamee waan jedhu namni baakgiraawundii osoo namni waan kana quba hin qabne ganaa namicha kana bakka seerchiitti ol bahee namichi jecha akkanaa jedhe eenyu jedhee barreesse. Yoo fidaaf abii ummii jettee waan barreessite maal qaba karaa gabaabaa. Fadaa'ila ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam rasuulli rabbii tuqamuu hin qaban yoo dubbatte maal qaba karaa gabaabaa. Walaakin wanni sun sagaleen namoota waan san irratti hojjetanii sagaleen namoota waan san irratti duwiit godhanii hedduu waan ta'eef maal ta'a namni anillee waan kana irratti hojjedhee irratti dhaqee ufiillee itti seena. Viidiyoo akkasitti hojjetame san yoo xiqqaate nama 400 ol arge subhaanallah na ajaa'ibsiisanii yaani akkamitti ilmi namaa tokko inshallah qur'aannu haa qara'amu sagalee namaatti mina shiidaan sagalee namaati achi booda innal ladhiina yu'dhuuna rasuulallahi jechi rabbii sunu osoo qara'ame awwalumaa jecha rasuula rabbii ittiin hamilee xiqqeessu san jecha nama sanii hawaasa dhageessiftee achi booda immoo yaa rasuula rabbii ergama haqaa jechuun waan gaarii miti uf arrabsuu jedhamu qaamuma ofii uf xiqqeessu namni sun peejii ofii jalatti yookaan immoo
websaayitii ofii jalatti jecha san guyyaa saniif darbate sakandii kudhaniif irraa muranii waan akkasiitti deebi'uun gaa aataqid waan faarfamaa miti waan fokkataadha. Akhlaaqa akkana ofuma duraafu namni yoo tokko yoo si arrabsee jedhe arraba isaa san ammoo akkana naan jedhanii bar jettee deebii san deebisuu irra ooluma kaatee akkuma nama dhuunfaa tokkotti wanni akkanaa gaarii miti jechuutu gaarii malee hammeenya namaa sanas fidee hawaasa hundatti facaastee achi booda immoo deebii kee kennuun ulamaan islaamaa fakkeenyaaf yeroo kitaaba adda addaa hatta raddima firqama adda addaa irratti yeroo deebisan jarri akkana nuun jedhee nu arrabsan hin jedhan jarri akkana nuun jedhee nu arrabsan nulla akkana deebisnaan hin jedhan aqiidaan jaraa kanaa jedhan adeemsi jaraa kanaadhaan saniifuu maashaallah qabxii bareedaadha. Mee waa'ee sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma nama 470 nu dhageeffataa jira. Hundi keessanuu sagantaa amma jalqabnee jirra inshaallah hawaasa biraan nu gahaati. Wanni kun gaa geemii miti yoo geemii ta'e beekamaadha. Ni duudanii maashaallah akka gaariitti akka da'awaatitti illee maashaallah baga nagaan dhuftanii isiniin jenna obboleeyyan islaamaa amma jalqabuu fi waa'ee sayyidana Muhammad alayhi salaatu wassalaam dubbatuu fi sayyidana Muhammad jechuun gabaabumatti dhaloota isaanii irraa mee haala kamiin dhalatanii waa'ee dhaloota isaaniitii fi akhlaaqa isaaniitii fi naamusa isaanii akkaataa wajji jireenya isaan ollaa wajjin itti jiraatan akkaataa isaan itti sahaabaa wajjin jiraatan akkaataa isaan itti ammoo kuffaara waliin jiraatan akkaataa isaan itti warra ahdii walitti hidhatanii nageenya waliin labsatan waliin jiraatan yahudaa fi nasaaraa waliin akkaataa isaan jiraatan beelladaa waliin akkaataa isaan itti jiraatan maatii isaanii waliin akkaataa isaan itti jiraatan irraa dubbataa hin jirru. Wanni nuti irraa dubbannu har'atti mucjizaa rabbi subhaanahu wa ta'ala isaaniif kenne biratti dabalee ammoo mucjizaa waan guddaadha. Jalatti ammoo barakaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiyyicha kana badhaase waan nabiyyicha kanatti rabbiin darbirraa dubbannu obboleeyyan islaamaa. Dhalootuma isaanii irraa rabbi subhaanahu wa ta'ala nama barakaa godhee uume. Sheekni keenya boodarratti nu dubbatanii akkuma gaafa rasuuli rabbi nagaa rahman irraa jiraatu Halimatu Sa'diyaa biratti radiyallahu anha warḍaaha yeroo guddisa dhaqan namni yani waggaa lamatti operaasiyoona ta'u jechuun waggaa lamatti nagaa osoo qabu osoo qaamni isaa fayyaa qabu. Anas ibn Maalik Bukhaarii keessatti akkuma odeessu osoo isaan ergaman rabbi sallallahu alaihi wasallam horii tiisaa jiran osoo isaan re'oota duuka tiisaa jiran waan akka allaattiin adiin lamaan rasuula rabbiitti dhufte sallallahu alaihi wasallam walitti dubbatanii fastalqaanii jedhee hadiisa san keessatti istilqaa'a jechuun namni duyda kanaan lafarra ciisee garaadhaan samitti ol gargaruudha. Haala saniin ol gargalchanii nabii keenya nagaa rahmanirraa jiraatu malaayikaan lamaa dhufanii akka Jibriiliin durfamu garaa isaanii kana operaasiyoona godhanii qalbii tana keessaa baasan. Qalbii jechuun onnee silaa namni waan hundi addunyaan ittiin jiraattu tana keessaa ol baasanii waan xiqqoo hii keessaa baasan. Haadha hadhuka min ashayxaan jedhame waan xiqqoo takka bakki sun yaani bakka shayxaani nama waswaasaadhaan dogongora nama galchuudhaan dogongora adda addaa keessa nama galchu waan san keessaa baasanii qulqulleessanii distii zahaba keessaa tolfamte keessatti dhiqanii rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam garaasa walitti dachaasan. Akka gaafa saniiti Anas ilma Maalik radiyallahu anhu yeroo dubbatu erga nabii rabbii nagaa rahmanirraa jiraatu haga isaan gaa ergamaa rabbii ta'an waggaa 3 osoo isaan hin guutiniin erga isaan achi boodallee mallattoo operaasiyoonaa san irratti argaa ture jedhe rasuula rabbii irratti sallallahu alaihi wasallam. Akka gaafa san barakaan isaan seente akka gaafa san ulfinni isaan seene barakaa fi mucjizaan isaanii ittuma fuudhu. Mee duuba waa'ee nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mee waa'ee mana Haliimaatitti ta'e san irra manni Haliimaa ka duraan rakkoo keessa ture. Haliimaa radiyallahu anha yeroo awwalagaa haadha isaa Aaminaa biyya Makkaa dhayte haala jireenya isin keessa jirtu harmi maali isiitu akkam jira yeroo ammoo achirraa galte ammoo manni isii barakeeffamu beelladaan isii asii harreen isii Makkaan dhaytu harree nama hundaa caaluun manni isaanii ifuun barakaan waan isaan ilmatan keessatti barakaan argamuun waa'ee sanneen irraa qabxii takka 2-3 irraa nu dubbadhaati. Achi booda ammoo inshaallah kallattii erga isaan ergamaa rabbii tahaniin booda kun galaana biraati. Mee galaana san osoo nabiyyeen ta'een nama tokko beeki nama fakkeenyaaf doktora ta'e tokko gaafa maalummaa isaati hubattu gaafa inni doktora ta'ee hayyuu ta'ee jedhe barnoota inni sii kennu san irraa maashaallah jettaan. Garuu gaafa inni hundarraayyuu qulqulluu yoo akkasumattuu inni akka doktoraatitti yaade akka doktoraatitti dubbate namni sun adda beeki.
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصوحي نتنقل وصبيسي نتنقل أول ما يؤم ما ربي سبحانه وتعالى بفلة تلشي حال اللي تلشي جتش إسانيتي في هجي إساني اللي تلشي دوبا مي واحد سنين را دقيقة مراسة تدبنيتنين اتفقنا إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا.